السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني وردفتوني أورمتتي يوتيوب جرى جرتو سنين جتا رمضان الرججبا يه مدام كماموش تلقى من مدامي مال فكاتا سنين جتا ميولا صومنا اللي بقى قويا عفرفات ومرتني قرى قويا شني فولاتي deeffanne isinin jaa hordoftoota kiyyaa ramadaan illee baga geettan isinin jecha har'a maal qabattee dhufte yoo jettan maashaallah ibsaa fi obboleessa ibsaa kun lakkuudha moo akkami silaa dibbeen barana tanuma ibsaatii fi tanuma maakii tanatu wayituudha. Uummanni Oromoo kun baay'inaan ajandaa ho'aa kana malee waan biraa waan silaa faayidaa qaba jedhamee yaadamu laaluu hin barbaadu ni hun dhaggeeffatanii jechuudha. Subhaanallah. Dibbeen taibsaatii fi taibsishaatii fi tamaakii tun barana aduu kaa'uun barbaaddu akkanumatti qil jettee iyyiti. Kanaafuyyuu anka jedhu haati faatee dhiyoo tan obboleessa ibsishaa xiqqaa tokko gurbaan kun sira guddaadha moo xiqqaadha maal jetti kanaas kanatti haa heerumtu haati faatee isin maal jettamme haati faatee amma kanatti haa heerumtu isiniin ja'a ibsishaan osoo maakii bira dhaqa jennee eeynutu hunoo ibsishaan ka'ee biyya isatti deebi'ee jira fakkaata. Mee viidiyoo kana daawwanne walitti haadhachaanu isiniin jaa hordoftoota kiyya waan nama ajaa'ibaani maakii fi ibsishaa waan soomana kana wajjin soomanan jeetin eegutti ture yoo maakii fi haati seenaa afaan dhufanii ibsishaa appoortii kaayirootii simatan jee osoo niin eeguti ibsishaan kunoo biyya isaa ta'a. Jalqaba turetti deebi'ee jira. Baga rabbi nagaan deebise jecha viidiyoo san viidiyoo kunoo inni gizee xayyaararra jirus gizee Itoophiyaarraa bararus ganama subii bararee fakkaata. Hedduu takka akkanatti kun gizee ijoolleen biyya keessaa isa geggeessan rabbi nagaa walitti nu haa deebisu jecha wallaahi dirqumatu biyya teenya san irraa namni biyya ofiirraa dirquma nama oofaa rakkinuma biyya keenyaa santu nama oofaa. Taaniif immoo bakkuma rabbi riskee namaa kaa'ee bakkuma rabbi nama jiraachise jiraatanii isiniin jecha hordoftoota kiyya warra wal jaalatu ka walirraa faffagaatee firarraa fagaatee ija kana hundagaa rabbiin inshaallah nagaan fira isaaniitiin bakka takkatti jiruu gaggaarii irratti walitti haa deebisu jecha mee amma viidiyoo ibsishaan gizee gara biyya jiru san dhaqee fi kana haa laallu. Viidiyoon kana fakkaata isiniin jecha hordoftoota kiyya anka jedhu dubri akkatti ibsishaa hammatee tattaa'u kun obboleeyyan isaati moo akkami silaa dubbii warra baalee kun hin beekamu. Anamma kana booda maakii fi ibsishaa wal biratti argutti hin amanu. Sargii dhiyoo tana jeellee dhugaadha hin jedhu maaliif jennaan kunoo dubri akkatti hammatee gamanaan tarraa takkitti nuu ibsishaan fakkaattu ta'ii obboleeyyan dhiiratu isa fakkaatti. Shamarranii maaliif isan fakkaanne reedu kanaafiyyuu ani hin amanu.
Hunoo dubre akkatti ibsishaa hammatee tattaa'u jira. Garuu firuma isaa ta'uun ooltu gaa inshaallah. Kanaafuyyuu ibsishaan amma gara biyyarraa dhufetti deebi'ee jira. Hordoftoota kiyya mungkin akka Sumayyaa fi abbaa manaa Sumayyaa Tasfaayetti mungkin achumarraan Kaayiroo dhufuun mala yoo kanaan achi egaa duraan Itoophiyaarraa bararee Kaayiroo xap ja'a jennee Ramadaana wajjin sooma jennee eegaa turre. Kanaafuyyuu asitti immoo waa yaadaa jiru fakkaata mungkin akkamittiin makii wal agarraa kajoo yaadaa jira ta'ee hin beekne. Kanaafuyyuu gaa Rabbiin Kaayiruma haa godhu. Wanni warra miidiyaa kun namaaf hin galu. Akkasitti Gaabsishaa fi maakii wal fuudhan jennee viidiyoo hunda hojjetaa turre viidiyoo wayillee maakiin immoo sargi namaa dhaqee jettee turte hallawaa lama garuu sargi namaatiin jiru sarguma ibsishaa fi maakiiti suni mungkin haalumatu mijatuu fi dhabuun malagaa Itoophiyaarraa gara Kaayiroo bararuuni. Kanaafuu Rabbi yeroo gabaabduu keessatti wal bira haa fidu jennee du'aa'ii goonaaf gaa obboleeyyan keenya kana nama wal jaalatu Rabbi walirraa faffageessee biyya garaagaraa hin jiraachisinii kan jiraata kana dura jiraatan malee amma yeroo gabaabduutti nama hunda Rabbi wal bira haa fidu. Isiniin jecha hordoftoota kiyyaa isinoo maal jettanii mee dubbii kana komantii jalatti barreessaa komantii jalatti dhiyoo tana komantii takka na arrabsanii yoo jettan ani homaa hin jenne ibsishaa fi maakii wal bira dhufan jedhee shakkee bakka suuraa sanis fideen jira as keessatti mee hidhee saniin dubbadha irraa hidhee suuraan sun dhufte akka sanitti namni baay'een jechaadha ibsishaa fi maakii wal bira dhufanii ibsishaan maakii biratti jechuun amma gaaja'aa turan jechuudha. Ani illee achumarraa viidiyoo suuraa san fudhee fidee ibsishaa fi maakii wal bira dhufan jeegaa Oromoon akkanatti waan argite ajandaa ho'aa kana waan jaalattuuf. Kana malee waan biraa bira gad dhaabbatanii ilaalan sila waan faayidaa qaba waan gorsa qaba jedhamee yaadamu kana bira gad dhaabbatanii ilaalanii jechuudha. Waan kolfaa kana waan sobni itti mammakame kana malee Oromoon hin jaallattuunsa jaran akka dubbii waan dhugaa haa laallu. Ani dhiyoo tana dhuguma garuu iyyuu shakkeen ture maaliif shakkitoo jettan haati faaxillee qophaa'ii maal jettiin maakiilleen akka duraanitti miti dhugaa dubbachuuf mee ilaala in sattaratti. Ani immoo gaafan suuraa kana arge isaanuma natti fakkaatte. Ibsishumaa fi maakii tokkotti bira dhaqee akkatti waliinfataa jechaa jira jedhee viidiyoo kana suuraa kanarratti viidiyoo dalagee jechuudha. Mabruuk jedhee jechuudha. Namni wayii dhufee komantii jalatti ijaan qabdu akkamitti waan akkanaa jetta naan jedhani mungkin dhalaa baalee ta'uu hin dhabdu shamarri baalee gurbaan bareedan kun keessa isaan biraa deemee Harargee yoo dubra fuudhee akiida ittuma dhagayama. Ol baasaniituma dubbatuu dhaban malee meeqaatamtu gubata. Warri baalee koottaa jalatti komantii barreessaa warri aartan koottaa komantii barreessaa. Ahsan baga deemee fuudhe maakii bakka koottaati komantii barreessaan arrabsaanii ani ganda maakii faatti dhiyaadha. Bas biyya maakii faatti walitti dhiyaannaa jechuudha. Kanaafiyyuu isin immoo dhuftanii komantiin jalatti hin barreessina. Gaafa ibsishaan deemee maakii fuudhuuf Harargee deemus ammaa karaan cufinaa isiyyoo jajjabduu taatan dubri baalee eessa kuttan. Dila maakiin jaalala qabsiiftee miidiyaa kanarratti ol kaatee daansii taphachiiftu isin maal eeddan. Kanaafiyyuu ammoo waa tokko hin jedhina Rabbiin nagaan jara wal bira haa fidu du'aa'ii qofa godhaa malee wanni tokko isinirraa hin eeggamu jechuudha. Ani garuu gaafa suuraa kana arge dhugaa natti fakkaatee ture amma kunoo ibsishaan dheengadda Itoophiyaa keessaa yoo ka'e guyyaa soomanallee baalee roobee hunda akkasitti ramadaana baga geettan jechaa ture. Achi booda immoo deebi'ee amma gaa kunoo amma har'a ta'e har'a natti fakkaate. Biyya isaa lammaffaatti galee jira. Kanaafiyyuu Rabbiin amma gaa yeroo gabaabduutti maakillee wal bira haa fidu jecha waan hedduu takka nama gammachiisu jechuudha. Gaa yoo dhugaan kan wal godhatanii jiraatanii kana booda kunoo maakilleen akka durii miti uffattee duraan akkanatti kunoo morma kana qulluma kana dhufti ammoo yeroo baay'een sattaratti garuu duraanillee yeroo ramadaana kana numa sattaratti turte. Ramadaana qofaa miti haalumatu oliitan uffattu Rabbi isii haa taasisu. Ani immoo guyyaa kana hedduun takka na gammachiisan laa guyyaa suuraa kanaa san maakiin ibsishaan mo'attee ibsishaan gurraacha'ee kunoo akkanatti garaa keessatti akiida jaalaana ta'e fakkaata. Isiilleen immoo akiida jaalaana taatee beekaa yaa Oromoo maaliif hojjettan
dhugaa namni jaalattu tokko isii mo'atu isiin isa mo'atu hin feetu argite inni isii mo'ate akka gammadu feeti gammachuu isaa waan barbaadduuf jechaadha. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa ani akkas ja'a akka mataa kiyyaatti isinoo maal jettu isiniin jecha maal godhari amma gisee dura maakii ibsishaa ramadaana fixaayira soomana wajjin nyaatan jennee eegaa turre garuu uummanni akkasii miti dubbii faallaa sanii taate argamte waan namni jeemii karabbi jettaa gaa durattu yuunutu jee malee jarri hin jenne akkasii isiniin ja'a hordoftoota Oromtittii YouTube. الله الله ألا يا ربي رحمة يا رحيم نو تلج قلبي نو أرارمي نو ماري ذنبي الله الله ألا يا ربي رحمة يا رحيم نو تلج قلبي نو أرارمي نو ماري ذنبي بسم الله ذاك لا تلكمنا أسماء الحسنى سم فنا حسن الخاتمة التي خلنا بسم الله ذاك ذا الكمنا أسماء الحسنى سمة فنا حسن الخاتمة التي خلنا يا خالق يا موتي عالمه ويا ربي خوق يوسي وما ألا يا ربي ملك يومه يا خالق موتي عالمه ويا ربي خوق يوسياما ألا يا ربي ملك يومما الله الله ألا يا ربي رحمة يا رحيم نو تلج قلبي نو أرارمي نو ماري ذنبي الله يا رحمة يا أبا رحمته يا مالك يا موتي أمته جنة غيسان مربوتا الله يا رحمة يا أبا رحمته يا مالك يا موتي أمته جنة خيسان مربوتا أرجماتي من طهري جنة خيسا قود نوفيري عسيد دينا أمري سامري أرجماتي من طهري جنة